Kitaabni abiddi harkitti baay'atee jedhu tokko hin jira. Hin baane kitaaba kiyya. Namoota kadhadhee jira. Goobana Daacceen bara kam eessatti akka maal godhe ragaa fidii kootu jetteen fidini jetteen kan leencootu namni maraatee qawwee baatanuun jechuu jalqabeera. Hammana nama tuffata. Namni maraatee ani kanan beeku baalli faa mataatti suuqqata, baala faa suuqqata, kirrii walitti guura, yoo barbaade dhagaa lafaa fuudhee dhungata, faandiyyaa faan keessa godhata. Namni maraatee akkas malee namni maraatee kitaaba hin baatu. Leencoo lataa Oromoo akka inni tuffatu kitaaba itti kennuuf jedhee itti naqame faan Doctor, mee namoota jiraa namoo ijoolleen namni ibsaa jedhamu suni nama qe'ee jaarraa fa'i innis waan beekuu qaba waan dhaga'e qaba ol duugalchi. Isa siifan galcha tokko isin warri garaa qulqulluudhaan dhageessani isinitti meetanan jira. Dhugaan lafa jiru adda bilisummaa Oromoo hundeeffama adda bilisummaa Oromoo keessatti ilmaan Harargee kophaatti keessaa baastee akka isaan asiif isaan kophaa isaanii akka waan hojjetan godhuu hin dandeessu. Seenaan lafarraa qabnu akka biyya sanitti nutti himameedha miti. Seenaa keenya kan nu caalaa beeku nuuf hin jiru. Kana beekna hin jiru jedhan fidaniin wajjin haasa'uu hin danda'u. Uummanni Oromoo Tuulamaa akkuma Arsiitti dhaqe, akkuma Baaleetti, akkuma Jimmatti dhaqe. Amma fakkeenyaaf Jimma keessaan waggaa 5 ijoollee Jimmaa biyya Arabaa keessa jirtu barbaadee tananii bakki ani gaafachaa ture waashaa gibee bakki jedhamu eessa jiraa jedhee tanan gaafachaa ture. Maaliifan gaafachaa ture abbaan kiyya gaafanani umrii waggaa 5 waashaa gibeetii waashaa abbabaan eeguu amma simbirroon mana ijaarratte hin jenne hidhee sirba. Lolitta mololuu jaarsa mataa moluu waashaa gibeetii waashaa abbabaan eeguu amma simbirroon mana ijaarratte hin jenne. Simbirroon maal ishiin taadde jedheen gaafan gaafadhu gaafa baratte hin beektaa naan jedha. Ijoollee maalan gaafachaa ture waashaan gibee eessaan jedhee gaafadhe. Maaliif abbabaan Salaale irraa ka'e jaarso irraa ka'e. Okay? Abbabaan asirraa ka'e waashaa gibee kan eegaa ture isaadha. Bara Abbaa Jifaar Minilik wajjin walii galu Minilik qarqaaruudhaaf jedhee waraana waashaa gibee abbabaan qabatee tiksu sanii achi kaasee eessa geesse har'a bakka Walqixxee jedhamu. Kiiloomeetira 7 fagaattu magaala Walqixxeetirraa bakki gurra kee jedhamtu takkatu jira. Bakkee san irratti ani kubbaa taphadhee waancaa nyaadheera ani baay'isoo ani waancaa mo'adheera kitaaba kiyya keessa jira fuula 110 irra hin jira kitaaba kiyya keessa. Waancaa achitti nyaadhe for the first time. Okay? So bakkee sanitti gaafa qubachiisu waraanni naannoo waashaa gibee jedhamu kana jiru asii ka'ee achi qubate. So achi sanuyyuu akkamitti dhaqanii gaafa jedhu warri Tuulamaa laga gibee ce'anii bakkee kana turanii. Akkasumas immoo asiin karaa Harargee gaafa deemani ummanni Oromoo Harargee fi Tuulama yeroo lama eenyummaa isaanii jijjiiranii jiru. Eenyummaa jijjiiran hoosiin jedhu al tokko gaafa sirni moototaa duubaa dhiibu gaafa gara Somaalitti gaafa dhaqanii baqatanii eenyu sin jettee Somaaleen gaafa dhuftu nuti qottuudha jedhanii qottuudha dhiisanii darbanii Moqadishootti naqamanii bara san dabarsaniiru. Somaaleen immoo lafa isaan gadhiisan kana hoolaaltu lafti qullaadha. Lafti kun keenya jettee gaafa achi asiyaatu Oromoon gaafa barri dabartuuf as dhufeeti lakki yaa jara nakaleessa nuti sin sodaannetti qottoo hin jenne malee nuti qottoo odoon ta'in Oromoodha laftis keenya Oromoo fuuldura dhaabachuu jalqabee jiru tokko. Lammaffaa yeroo lammaffaa bara Leencoo Lataan faan waraana bilisummaa Oromoo jaarraa abbaa gadaa faadhaan hundeeffame kana gaafa isaanii diigani gaafa isaanii uummata kana fixutti gadi galani waraana wal nyaachisan waraanni gareen jaal mul'is of baraaruudhaaf jedhanii asiini warra kanaan rukutamu keenyumaan asiin immoo Somaalee jira. So they become a sandwich. Agartee saanduchii ta'an diina lama jidduutti. At least tokkotti siquu qabda jechuudha. This is real waan dhugaa jiruudha. Ani kitaaba qulqulluu keessatti ta'uu dubbiftanii namni Daawit jedhamu bara tokko qabameeti akkuma beektan Gooliyaad seefii isaatiin yookaan meencaa isaatiin kan morma irraa kute Daawit. Hidhannoon yoo sani Daawit hidhatee jiru bakka inni jiru hin beekamu. Gaafa tokko Daawit qabamee yoo dhaqu fannoo irratti hidhannoo Gooliyaad yoo laalu wayyoo namicha kanaan morma irraa kutee bitee dhoo akka ilaalu diinota harka gale.
Saniifuu Daawit maal godhe jedha hoonas ture na beeku hoona beekan na ajjeesu saniifuu mala malachuun qaba jedhe nugus Daawit kitaaba qulqulluu keessatti maal jedhe akka nama maraatee ta'uun qabaa jedha jechumatti Daawit jedhe achirra gadi kufee gangalatee arafaa kana daffaqee gadi yaasee gangalatee namootichi dhufe maal fiddan jenna namitti tana kun oola bosona keessatti kan nu rakkifte ishee shiftaadha qabnee fiddan inde marata hoomecha gadi yaasaa jiru akkam fiddanii gadi isaasi jedheen mootichi saniin booda hin gadhiisanidha Daawit maal jedhanii gadhiisan maraataadha jedhanii gadhiisan akkasittan harkaa baheedha Daawit similar to that gaafa asii waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa wajjiniin beela'aa ture wajjiniin dheebochaa ture wajjiniin qabsoodhaa bosona ture har'a gaafa leencoo lataa fa'aa wal nyaachisan jaal mul'is faanii fi gareen isaanii maal godhan self defensidhaaf jecha we are islamic jedhanii jara san wajjiniin dhaabban it was self defense jedha garuu warra self defense san keessatti warra amantaa musliimaa qabu qofaadhaan turre waraana san keessa gareen ilmaan tuulamaa achi keessa turan they were not a muslim they are christians okay garuu achi keessa turan ani wallaalumma akka jarri kun na waga anittan anis dhugeetanan barameeq radical islamist jedhanii anuu ture dhiifaman gaafadhe yaadoo koo akkasin turre wanattiin bakka isoo ceeboo sana ofirraa buufne so seenaan Oromoon keessa turre isa samiti ammas waraanni bilisummaa Oromoo gaafa jaarraa abbaa gadaa dhufee jara kana dubbisu siniin jedheeraan Finfinnee keessatti keenya ijoolleen keessattuu gaafa kana beektan tokko waraanni bilisummaa Oromoo haa jedhee kan hundeeffame faaruusaa qopheeffatee alaabaasaa qopheeffatee odoo Itoophiyaan seeniin Somaalee keessatti hundaa'e achii booda dhufe gaafa odoo koran godhatin immoo jaarraa abbaa gadaa akkuma duratti jenne san dhufeeti Finfinneetti leencoo fa'aa argatee leencoo qabee mana baaroo geesse baaroo fa'aa wajjiniin maaltu jira qabsoon jedheen gaafadhee jedha innis warri kana beekanoo jaarra jedhe AItu kana hojjete akka nuun hin jenne jara namaa lennannoo sirri isaati kanatu ta'ee jedhan kana waan oggaa afran shanan har'aa barreeffannee qabnuudha amma immoo ragaatti dabalachuu dandeenya jarris kana dura maal jechaa girmaa kaleessa kana sodaannetii hambifne koota kana itti daballaa fa'aa jedhanii itti dabalaas jiru jarris haanuu dabalan gaarii godhanii jechuudha which is good so qabsoon jedhamu hin jiru jedhan jarris qabsoon jedhamu hin jiru garuu mi'eessoo fi aappaa maaliyyoo caatfaan jedhan kun hin jiru hoosan haa deemnu innaan maal jennee deemna akkamitti qabsoo namni qawwee malee akkamitti seenuu nu barbaachisu naan jedhanii jedha hin jedhanii ragaas nu ba'an maqaadhaanis ni qabna ragaa barruudhaanis ni qabna ragaa saniin booda maal jedhee gaa nuti haa deemnu wanni nu hanqate qawwee qofaadha qawwee immoo itti barbaadanna caasaa fi namoota garuu hin qabna kottaattaa makamnu nan nu didanii bara san namni tole jedhee gaara wajjiniin deeme asii badhoodha wanni keessatti haaraa isaan nutti himani badhoon deemuu asii haa beeknu malee odoo badhoon hin deeminiin dura namoonni baay'een bara Taaddasaa Birruunfaanii dhimma Maccaa fi Tuulamaati dararaman sanii namoonni baay'een asii gara Harargee dhaqanii akka carraa waraana sanitti dabalamanii jaarraa abbaa gadaa fira 60 bira jiru dhibbootaan bira jiru at least akka nun jedhanitti jechuudha so badhoon asii dhaqee saniin booda bakka taa'anitti bakka maalii jaldeessaa jedhamtu kanatti taa'anii kora gaafa godhatan aangoo walii kennaman kana namoonni har'a oduman jaalatin waa'ee jaalbadhoo dachaasaa hoo amanii shanaffaarra yookaan jaaffaarra suuta kaasu malee maqaasaa kaasuman barbaada maaliif zayniiw farra akka nurratti qaban garaan isaanii qulqulluu akka hin taane hin beeku agartee kanaaf addi bilisummaa Oromoo eessatti dhaabatee hojjettu gaa erga jaarran dhufee asii deebi'e dura achitti dhaabatee asii ol dee'ee koraa asitti godhate namni keenya hoo gaafatamu maal jedhamu qaba reediyoon yeroo duraati afaan Oromoo tamsaaste bara 1962 Mooyyalee keessai Mooyyalee keessa maaltu ture afooshaa akka afooshaatti walitti dhufanii isa achi yoo san walitti makamanii jiran santu reediyoonis achumarraa dhalatte okay addi bilisummaa Oromoo achumarraa dhalatte faaruunis achumatti uumamte alaabaanis achumatti uumamte kanaaf uummata Harargeetiin qabsoo irraa baay'itawaa isaan goote ani abbaa qabsooti naan jetta taateennan anatu subee kanaan jetta kun ceephoodhaa Oromoo irraa bu'uura qaba sigalee so inni kun kan so adda durummaa achitti uumamee korri immoo as Itoophiyaa keessatti erga jaarraan dhufee deebi'ee booda uumamee leencoo fi baaroonii waa lama tokko qabsoodhaa fi bosonatti hin dhaqne
Guddinaa tumsaatu akka darguu jalaa baqatan godhee waraqata barreessee sibiiratti haa baqatan jedhee barreessee erge malee koola goltuudha dhaqan baqannaa malee qabsoodhaaf hin dhaqne. Tokkoffaa ragaadha anaa miti kan jedhe ragaadha baqannaa dhaqan. Okay? So lammaffaa gaafuma dhaqan iyyuu jaarran argee jennaan qabsootti dabale jara kana hin simate ammallee namichi kun achiis dhufuunsaa garaa qulqullummaa isaa agarsiisa achitti illee ta'ee kottaa jedhee akka abbummaa irraa argita. What a genuine person he is. Dhugaas inni namni akkanaa namaan barakatu odoo jiraate nama akkanaatirraa waa meeqa irraa baranna jaran. What a genuine person he is. Makamaa jedheen lakkii nuti makamuun barbaannu biyya alaa deemuu barbaannaa jedhan. Kunis immoo jarri kun qabsoodha akka hin dhaqne asuma kunis ragaadha jechuudha. Nan deemna lakkii Soomaaliin karaa kanarra akkanatti jirti gaafa karaarraa gorte sin dabarsina. Hammasitti nu bira turaa jennee of biratti tursiifne jedhan jaarraa abbaa gadaa. Isaan garuu jedha asumatti uummanni dubbatuyyuu fuulli isaa hin jijjiirama akkatti garaa nama gubulaala. Isaan garuu jedhee achi keessa taa'anii looyaalitii eenyudhaaf turanii uummata Oromootiif odoo hin ta'in isa isaan simatee waan qabu wajjin qoodatee nyaatu saniif odoo hin ta'in eenyudhaaf turanii jibba saba Wallaggaadha. Just block away this is idiot. Don't come at me. Dabira dhufin. Korba detti na lalta. Don't come. Okay. So Sorry, warra akkana jedhu kun dhufanii sitti mari'atanii. Namoonni akkana kun jedhani bulookuun godhin waan barbaade haasa'u. No, blocki miti blocki. Ani dhugaadha bara. Dubbiin keeti dammaanis qaba. Maaliif jennaan beekta? Haa dhufanii jedha waan barbaade. Dhiiroo nuti ani akka paarsinaali dhugaa doktor sin jedheeraan. Ani waan si deeggaruuf yookaan waan ati waan tuulamaa irraa softeef ishinaa taa'ee sin dhaggeeffadhan. Maaliif jennaan? Yaadni kee sirrii moti ta'an anama bar yaadni kee sirriidha guutumaan guutu jechaan jiru. Wanni ati jettu kuni dhuka qaba. Kootutu nama wajjin haasa'e as jala deeme inni Wallaggaa maalidha never ever Oromoon Oromoo. Ana giddi abba ilaa maal jechuu barbaadu dubbiin asirratti waan tokko ani akka nama dhuunfatti dubbisu amma keewwate kitaaba baay'ee biraa qabaatti ani akka kitaaba alaarjikiin ta'e dubbisuu dhiisuu nan dhiise kitaaba akkamitti inni jiru kitaaba lama kitaaba qabsoo Oromoo jaarraa akka 16 amma abdeet ta'eetu akka jaarraa 20 qabu keessatti waa lamaaf inni seen kitaaba maree si dheera sana keessaa tokko kitaaba Miratuu Shaanqotiin barraa'e dhaggeeffa donoodhe kitaaba jaarraa qabsoo Oromoo akka jaarraa 20 duraa garajaa 16 ture keessatti Teediroos nama Oromoo nama 47 ol fannisee marfeedhaan keessaa guureennaan warra sanyii kaabaatee hundaa jibbutti kee nan dhiise kitaaba dubbisu sana booddee. Maaliif jennaan haga kana seenaa keenya kanaayyuu duuka deemnee hagam yonnoo jennaan Oromoon ofii isaatiif iyyuu naratiif hin jirre walitti uumaara akka amma itti kan haga hoomitti garba namaa taanee jiraannaa wanna taasoftu kan namni dhufees wajjin diili maaliif hin goone kitaaba ammaa softu kanas baasii gadi hin dubbisna waan biraa maali barachuun keenya waan biraa maal nu gooti itti dubbisne irraa haasofne nuti warri akka keenyaa kuni bootaa gadi isinii dhiifna bakka isinii gad dhiifnetti warri akka keessanii yaada jajjaboo qabu kuni warra diibeet gochuu danda'u dhugarratti falamasiisuu danda'u kun dhufee koota madarakii bal'aa kana fudhadhaato wal qaama wal arguun hin barbaachisu face to face gama kanaan pilaatfoormii bareeda jira inni ati Dr. Girmaan dhuguma Wallaggaan jibbita taanaan anuus hin jibba si cinaan dhaabbadha Oromoo jibbita taanaan namni as taasise dhaggeeffatu kun waan atiin Wallaggaan hadheeffattuuf himati yaada weettu si bira jira nama kana bira yaada weettu jira namni yaada kana immoo jifachuu barbaadan koottadha isin dhaggeeffanna bakka gadi isinii dhiisna waan akkasii sana malee azala deemtee Arsii jibbaa Wallaggaan jibbaa maalii jibba jennaani dhiisi jaratti dhiisi asumatti miyuutu goonaa blocking godhamuu miyuutu goonaa hin dhaggeeffatu saniin booda dhaqanii si arrabsu that's all history rakkoon hin qabu amma sadarkaa saniin haasofnu actually ammaa miti an kana duras jedheera. Ani namoota odoo waanuma adda bilisummaa Oromootu kaasee haasa'e namni waa'ee adda bilisummaa Oromoo na wajjin haasa'uu barbaade na wajjin haasa'ee wanna waa'ee irratti akka tasaatti illee warratti walii galle. Something is nothing for you doctor. Dhugaa si jabeessa malee arrabni sin xiqqeessu sin deema. Yaa nama wajjin mari'annee odoo warratti illee walii galle nama dhaqee hojjetee waa jijjiiroo ta'e wajjinan gubadha. Otherwise why should I? Isa wajjin haasa'uu irraa qotee bulaa baalee keessa taa'ee na dhaggeeffatu kanatti waa himuuf halkan akkanatti taa'uun na wayya. At least torbanitti guyyaa lama nan qaba waan ta'eef.
This is for me a great job. Okay? Tana torbanitti godha waan lama sadi jidduutti nama maxxansaa fi ani amma biran geenye beeki ganaa qotaa jirra ila waan afur sinitti meera duratti waa sochoosuun buqqisuun diiguun gombisuun hin ulfaata. Namni hundumtuu arrabsamuun barbaadu jibbamuun barbaadu namuu qabuun barbaadu bakkeen kun immoo kana qaba. Kanammoo beektetti galta waan ta'eef kanaaf gurran qabu ani. Don't worry. Lammaffaa jarri kuni dibeetii kana dhiisi. Isaan warra miidiyaa irra kunoos TikTok irraa si arrabsitu kana dhiisiti. Oosaa beektaa Oromoo Scholar Association keessi isaa seenaa xurii Oromootiin guutamee jira. Akka salphaasitti fakkaatiin warri tuulamaa. Godheen ture yeroo darbe viidiyoo isaa yoo yaadatte. Viidiyoo isaa sheersii godheen ture mitiingii isaan qaban. They don't want sababiin ilmaan tuulamaa warri isaaniin falmannu achi keessa hin seenne. Not because Oromummaan qabnu fi miti Oromummaa isaan caalaa qabna. Laal jaarraan waan badoo irratti waan tokko dubbatee ture. Barreeffama namni san barreessuu fi yaada namni san burqisiisu yoo sammuu keessatti yaadadde akka ibiddaatti na gubaa jedhandeetti nama sanii yeroonii fi waa'ee baaroo irratti dubbatu. Maaliif waan san kaase? Baaroon wanti badoo jechuun nama gaafa gandi meessoon ciicaat minaamin jaanii Itoophiyaanisti kana jala fiigan nama waan kanan barbaannu je'ee jalqaba dirree baarratti waggaa 2 isaan dura deemee turedha. Badoo jechaa jechuun hoggansaas ture. Amma fakkeenyaaf leencoon amma fakkeenyaaf goobanaa jennee leencoo lataatiin maal jenna kajuulleen anaaf gaafi akka dhuunfaa kiyyaatti. Gaafa baabbiletti waa'ee badoo kana kaafnee xurii kana haa buqqifnuyi jee leencoo yaaman leencoo maaliif didee jara keenya leencoon Itoophiyaa guddittii tana cimsuudhaaf goflaa tokkoon as gama tokko taanii goflaa tokkoon gama kaan taaniiti karoorri qabatameeti kadeemame waan kana hubadhaa asirratti amma adeemsa kanarratti waan kana lafarraa baasuu didan malee nuti baarraa lafan qabnu kajeessan iddoon qabnu jee leencoon kitaaba isaa irratti barreesse fakkeenyaaf maaliif waan san kitaaba isaa irratti barreesse jalqaba saaqatatti horri tokkoffaa taa'amee badoonis hundi isaaniitu iddoo hoggansaa argataniiru. Namni kunis 24/7 hour nama jaarraa wajjin ture amma lubbuun kan jiru tokkoon gaafadhe dhiyoo kana. Jaarraan nama kana baay'ee jaalataa jira. Amma fakkeenyaaf mataa dhukkubee waan kana ta'ee jaanii akkamii Kee badee jira. Sagalee kee. Sagalee kee badeera hin jiru. Ibsaa bu'ii deebi. Olola irratti oofame. Okay, dakana namoota baay'eetu jirtu maybe namoota baay'eetu jira. I don't know sa'aatiin baay'ee na jalaa deemeera. Galchi doktorii nan bu'aani namoota galchuu barbaaddu galchi nan bu'a. Okay, warra dakana jirtanii yeroo gabaabaa sinii kennuu barbaada. Keessattuu dubartoonni yoo jiraattan tokko natti agarsiisa. Yoo afaan baddan garuu sinan buusaa beeka. Dubartoonni yoo jiraattan jaalala tokko natti agarsiisa. Qidmiyaa sinii kenna. Okay, warri asirra jirtu namni dubbanne Araddoo jirta ati. Okay, Araddoo siif wanni siin jedhu siini ila ati gaafii bareedaa gaafatte gaafii keeti wanni siin jedhu iddoo googilii yoo goote eddicha hin argita maqaadhaan barruudhaan asirra maaliif waa'ee qabsoo Oromoo duratti sii kaaseeti. Addi bilisummaa Oromoo Finfinneetti bara 1973 hundaa'e kan jedhu googilii irratti argita. Soba kijiba. Kunis bakka Shinniggaa jedhamutti mana jedhee jira asirratti kijiba. Ani gaafa dheer namoonni sun eessaa dhufan eenyu isaanii gaafa jedhu Magarsaa Bariifaadhaan jedhu hin uuman. Namoonni sun achitti nuti boodduma tokkotti wajjin hin dhumna hoo jedhan eenyutu sagalee isaanii waraabennaan qabsoodhaaf jennee akkas godhamee naan jedhu. So this is all fabricated history. So kanaaf
soul fabricated history haa dhoko. So iddoo sitti agarsiisuun qabu eessaa akka fide. Ila wannumtiin ani sababumtiin guyyaadha shinniggaa jettan kana maaliif kan Oromoo hundaa hin goone guyyaa qabsaa'ota Oromoo jedhamee akka Oromoon hundi godhu maan goone gaafa ittuu maarsin jedhu gaafa aangoorra baanes jedhu baqana qaxaroo linagireenyi ማለት ነው. Duuniyaa. You know, ani maafin bikatana Google Map jala deemanii beekta manaan ani itti dhaladhe Google Map niin dhaqee agaree mooraa teenya maal fakkaatti. I just follow Google Map. Shinnigaa tana I did search first Google Map in Ogabate. I didn't see it again and again and again. It doesn't exist. Hogga speech godhan amatatti buusii hoggaa ummata raaguuran speech isaanii ummanni keenya Oromoon takka addan baatu Islaamaa fi Muslimaan shinnigatti Soomaleen nu fixxe walgahiin teenya Finfinneedha jaan. Maal jechuun? What the heck? So anima visiting godhuu fedhe shinnigaa tanaaf it doesn't exist. So manguddoon tuni hogga create godhan at that time they didn't know Google Map will come after them, Sigale. They didn't know the whole world is gonna be one village. They didn't know this, huh? Namoonni deemanii wareegamuu danda'u. Bakkeen isaan itti wareegame garuu wanni isaan beekan hin jiru. They all fabricated. Waan baay'ee Oromoo garaa kana nyaachisanii si jechisiisanii akkati isaan jalatti guguuftee qabsoo gana dafeetuma wanna kana beekuun qaba jettee akkati isaan dhiibdee masaraa mootummaa san galchituuf waa buqqifatanii sobanii bixxilanii sitti mammalee dhugaa tokkollee of jalaan qaban. Sabboonummaa Oromoos of keessaa qaban. Waa tokko si gaafadhu? Abbaa barbaadde irraa kaasi. Hogganootuma Oromoo hoogganan kana keessaa namni waa'ee gadaa Oromoo kaasu dhageessee beektaa? Never. Ila waan kee gaafa dhaggeeffattu waan isaan haasa'anii miti waan isaan naasofne irraa barbaadi. Okay. Waa'ee aadaa Oromoo amma hin kaasube waa'ee duudhaa Oromoo hin kaasan. Warri qabsoo Oromoo jedhanii miidiyaa irratti arrabsan kun gaafa irreechi ga'e maal siin jedhu. Irreecha hin arrabsu. Si galee irreechi seeqadhaa siin jedhu. Qabsoo siin jedhu immoo na caalaa qabsoodhaa fi quuqa maraa agartee. Qabsoon dhugaa irreecha abba qeessanirraa buqqeessani duudhaa Oromooti itti amanuu waan biraati dhiisuun hin danda'ama. It can stay as a heritage. Agartee duudhaa keeti duudhaan kee achi haa taa'u kan waloo keenyatti abbaan fudhate ati hin jiraatu ati itti gammaddu dirqamaati itti amanuu hin qabdu ani honin si amane ani obboleessa keeti ani dhiiga keeti ani Oromoo keeti. Dirqamaa miti waan ati ta'e ta'uun atis dirqamaa miti waan ati ta'e ta'uun ergan ani siif tole maal barbaadda kan keenya ani nantis kaati dhiisi garuu immoo jintif kan kana hin godhan ceephoodhaan hin jedhu gadi baanii amma intala qeesse tumsaa guddinaati moo maa guddinaati dubartiin jedhamtu akka ceephoo Iyesuus nurraa buuse naan jettu ceephoo ta'e lagaa lagtu isheen narraan bu'uun ceephoo miti inni anaaf bareedina kiyya ana irreechi amma anaaf bareedina kiyya. Agartee maaliif hojjettu kitaabuma qulqulluu kanaayyuu odoon hin baranne ta'e silaa narrifadha. I think isheedhaa gadii miti kitaaba kana kanan baradhe. Moggaasa dhumti jedhamu Oromoo kunuyyuu Abrahaamuu moggaasadhaan dhufee eebbifame. Moggaasadhaan dhufanii kakuun jedhamu kun akka inni itti dhufee kakuu fudhate. Museen akkatti kakuu fudhate. Sirni keessattuu Abrahaam ittiin kakuu fudhate. Sirna gadaa Oromoo keessa jirudha haadhokko. The holistic gadaa system of Oromoo achi keessa jira. Yegiddi cuuphamaa ta'u malee hin ta'u. Rakkannee cuuphaa ta'u malee hin ta'u kan Oromoo ta'e. Si galee? So eessaa dhufe hojjette kitaabumti qulqulluun barraa'e kana warna oriitii keessatti argamu san gadi baasi waan Oromoo hin taane achi keessaa barbaadi immoo ati natti agarsiisi. Amma kun maalidha? Heriteejii Oromoo kan semetikii godhuu gaafa barbaadan Oromoo kan immoo balleessuu barbaadde warri mishinii tuni achiin ergamtootatu dhufteeti waan Oromoo keenya kaleessa kana ceephoodhaan jettee jechuudha. Yesuusin imanau ተከተለው የሚመስለው እሱ ምንም ችግር የለብኝም። ነገር ግን የኦሮሞን ባህል
Ceephoodhaa gaafa isheen naan jettu ceephoon Yesuus narraa buusee jettee na arrabsite achirra dhaabatte. Anaaf ceephoo miti inni sun bareedina kiyya. Maaliif seete warri Yihudii gaafa waaqayyo waaqessu beeke uffannaan isaanii garuu akka isaaniiti. Ani amma akka isaanii san ta'uudhaaf amantaadha waan wal fakkaannuuf xaalitii san uffachuun qaba jechuudha. Really? Xaalitii san haguuggadhee akka isaanii ta'uun qaba. Akka Oromootti waan ta'e maal ta'a? Mirga. Waaqayyo uffata kiyya. Okay, keessan seennu however maal argitaa sii bixxidu. So qabsoo Oromoo siin jedhu wanni si barbaadu qabsoo Oromoo siin jedhu irreechi gaafa ga'u ceephoodha siin jedhu. Ceephoodha naan jechaa qabsoo Oromoo naan jedhu ለአቅመ qabሶ ኦሮሞ ያልበቁ ሌላ የራሳቸው ፍላጎት ያላቸው በስመ ኦሮሞ የሚጫወቱ የኦሮሞ ታሪክ ውስጣቸው በርቶ የማይታይ ሲጠየቁ የማይመልሱ የሚንቀጠቀጡ ደካሞች ናቸው። ኢላ አሱመቱ But the other question was long time ago. Mafi namni hararge hogganan taane harargeen muslima addunyan muslima hin hayyamtu. Have you heard that part? because you are Sanif jecha isaan akka hoggana tahan. That what they make them believe. Because the world doesn't accept Muslim. Harargean are Muslims. Sigale sanifi nuti hoggana isinitane addunyan akka nu fudhattu addunyaa shawwadaa jirra. The world, you know, doesn't accept Muslim. ati waasadi qabda. Ati akkuma atu jette kana tokko Musliima tokko immoo zaadbarreedha. Ani immoo tokko goobana tokko immoo nafxanyaa. Yeah. Namu wala malama qaba ni beekta wala malama qaba namu. Yeah. So however this is Dr. Girba. No more this. However, thank you very much. Doctor, Assistance it is. saatii dheeraa turrelleeti. Okay, warri Islaamaa akkasii warri waaqeffataa keessaa maan filatamne warra ortodoksii keessaa maan filatamne Jimmaa maan filatamne Walloodhaa maa gadi hin baane. No, world the bigger number are Protestant. No, Orthodox in what ikashoda addunyaa keessa. No, akka biyya keenyaatti siin jedhe qabsoo keenya keessattidha malee. Si deebise beela ortodoksiin kan filatamne because of goobanummaa ummaa san itti dabale goobanummaa eenyummaa dhabeek you already been framed taateerta achitti. Yoo isaanii harree amanamaa taate waa feetu waan sitti fe'an hunda baatte ati sanyii taaddeeti filatamtee jechuudha. Gaafa mooyyuu diddeerraa baate goobana. So you are goobana kiristaanas taatu you are goobana lammaffaa immoo miniliki. So ati amanamtuu miti gantuudha waa'ee amanamtuu. Isaan ogaa gaafa filamanis hin qophoofne. Amma wanti walii gadi ta'e warra silaa qophaa'een immoo musliima taatan ziyaad barree taatan jedhame warra giddu galeessaa warra silaa waa qophee qabeen immoo kunoo goobana jedhame jiran samiidhaan bu'amoo gaa. Maarree gaafii bareedan wayyaaneen immoo hin jirti mitiire looyaalitii kan qabdu. Yaa buluu looyaalitii wayyaanee jechuudha. Leencotaa looyaalitii wayyaaneedhaaf looyaalii ture mitiire wayyaaneen dhufti gaa. Maarree. Ajaa'iba banne. Maal hin dogoggoree? Seenii lakki ani qophii miti jedhee eenyutu seene malleetu seene. So ammallee wayyaaneen sii dhufti gaa kunuma miidiyaa Haraayizan jedhamu intala niitii Tigree takka abbaan kiyya Amaaraa ate kiyya Tigreedha. Siyaasni Lidatu Ayyaalee ananaa ta'a. Siyaasni Oromoo naan ta'u ijoolleen tiyya gara funduraa baatti heerumti na yaalaa dhabdi waan ta'eef Amaarree fi Tigree walaana ta'u naan jette niitiin takka naa wallolte. Si galee? So ijoolleen ishee gara funduraa dhirsa akka argattu kan immoo niitii akka argatanii jarri sun lamaan waan walirraa dhalatan diqaalaa walitti waan ta'aniif Oromoon gatii baasuu qabaa naan jette niitittiin dhiisii kana. So niitiin sunis jechuu barbaade walumaa galatti niitii sanarra miidiyaa sanarratti maal nuun jedhe waraana bilisummaa Oromoo ammaa kana keessatti reejimandi azaashii dhabee nuti nuun jedhan. So qophiidha jechuudha. Si deebee? Yeah. Qophiidha. Kanaaf uumame jechuudha.
Bakka allaka kun Cimdoonni gaddaa isa jechuudha. Isa waggaa 4 dura waggaa 5 dura ulfaayitu iyyuu gadda dhalate jechuudha. kanaaf ila amma Getaachoo Raddaa ila Getaachoo gaafa nuti qabsoo Oromoo keessatti yaadnoo jennu maal mallatteessitanii Ambo Mannoo irratti Walloo irratti jennee gaafa wannu however I don't want to speak that shit however akkana jedhe Getaachoo Raddaa maal jedhe Tsaggaayee Araarsaa afaan gara olii deemnaan gara oliitti miti Finfinneen dhiyoodha asumatti deemaa nuun jedhan hin jenne እኛ በታገለው እነሱ ሊገቡት እንጀ ወአች ቱሬ ገሩ እንጀነኒ ከነቤክ ኤርጋ መሰራ ሞቱማ ገሌ ቦደ ማል ጀደ ጌታቸው እነሱ ቤከን አርገ ቪዲዮሳ በቃ ፊንፊኔ እንዲወዳ ኤርትራ ዳቁን አንሞ አሰንጅረ ብየ ከነት ይላል ብየ ከነት ጀራ ከነ ወጂነን ጀራ ቤክ ነምቤካን ካዮን ሳኒ dura mannoodha gara Suudanii kanaa fi gara Eertiraa kana jidduu qurxanii karaa Suudanii loojistikiin akka isaanii galu godhuudha. Siddatanyaan achiin hin ba'a meeshaan immoo hin galaadha. Biran ture beekaa kan. Saniin booda warra Eertiraa ol kutteeti Eertiraa keessaa namicha rukuttee namoota warra mooyyuu duuba isaaniitti yaaddoo ittiin taane achitti ni godha Finfinnee seenaa this was the agenda. I mean the strategy. So kana waan beekanii fi gaafa isaan dhufanii gara Walloo kanatti dhiyaatanii kan Eertiraa kun nutti haafuu jedhe Tsaggaayee Araarsaa faansin jedhe. Kana Finfinneen dhiyoodha asuma deemuu qabna jedhe. Garuu maal jettaan se እኛ በታገልነው እነሱ ሮጦ ሊገቡ ሻንጣ ሊቋጥሩ ወይ አገርቴ ማሊፍ ወጀቱ ውዴለተኒ ሴኑ ከነ በረ ባይዘ ወይ ወኒ ኦሮሞ ኩን በረ ወራ የጁቲ ፊ ወራ ቋራ ሰንራ ይለ ካሰ የሮ ሁንዱማ ኦሮሞን ውዴላ መለን ሴኑ መሰራ ከነ Ajaa'iba! Oromoon guddeellaa barbaadata ofii isaatii miliyoona 50-60 jedha Oromootti dhaman maaliif itti dhamanne yoo jette hoo mee dhugaa Oromootti himiiti laal dhaloota kanarraa booda dhugaa Oromootti himiiti oduma dhukkubuu ittiin doowwarii boruu ismatu madaassaa gaafa fayya ilma koosin jedha doowwarii hin fayya boru Oromoo dhugaa ittimi saniin booda ati hin gaafatin Oromoon ofumaa isaatiif iyyuu akka ati alagaan laalle si godha. Baay'inaanis sabboonummaanis deeggaraanis maal dhabeettee gama laalta gamana laaltaa dhoko. Isa miti kan na dhibban yeroo san ammoo. Wanni nu rakkise fanxoo nuti ta'e warra Oromoo keessa taa'anii looyaalitiin isaanii ergamtuu ta'an kanaadha. Sigalee amma fakkeenya Leencoo Lataa Biraanuu Naggaa wajjiniin waamichi dhiyaateef ture. Bara inni Norway dhaqisan. Waamichi dhiyaate koottuu adda bilisummaa Oromoo kana diigitee asii walitti makamnee wayyaanee naan lakkii yoo jedhu anaan kan natti fakkaate. Oromoodhaaf looyaalii ta'ee natti fakkaate yoo san dhiigni na gaafata waan jedhe. Edaa duubatti deebi'ee wallaalu looyaalitii isaa Oromoo fiduun ta'e malleedha. Malleedha. Kanaafuu akka dhaabatitti walitti gaarreeffannaa qabaata haa fakkaatu malee keessoon isaa mannoo alleen isaa keessoon isaa jechuun Leencoon gaafa barbaade Itoophiyaa seenu gaafa barbaade achi bahu akka barbaadetti wanni barbaade isaa godhamuun olmaarraa qabaa jechuudha wannoon mallas. Kanaafi Oromoo kamtu seenaa wayette widdeelladhaa sii qophaaniiru bara sanis wayyaanes seene ammas reejimandii azaashootiin jirraa sin jedhu. Reejimandii asitti ajajan kun akkamitti dhufa maal godhu nuuf? Maalii kiyya beekaa naa qabsaa? Afaan Oromoo dubbataa as jira. Beektu eeyyen meeshaa gurguddaa leenjisaa turanii eeyyen I know already. Nagar ግን ammaa achi amma laali Tsaggaayee Araarsaa amalli isaan keessa jiru sibittinneessanii gaafa tokko taate si nyaatu. Amma Tsaggaayeen gaafa achi ture nurratti guf jedha oftuudha bokkoo keetuma qaannoo jedhee akka waan gantuutti nu laala tureeyyu. Kanaaf amma gaafa wannuun seenu agartanii gaafa sanyuuffaa galan gufuutu buqqee gadi ba'e. Gufuutu buqqee saniin dura sanyiin beegoota ture. Gaafa galu gufuutu buqqee itti deebisee immoo warra burjaa baalagizee. Burjaan hun jedhamu sanyi waa'ee goobanaa deebifnee ijaarra jedhanii warra burjaa jedhan warra suutti gadi gale. Ji'a takkan turre gaafa isheen kophaatti galtu erga nuunis walitti buute amma achi walitti hin deebinu mitire
kaballaan cuwwa godhadee cigaa fakkii hin dubbanna gadi bahee tanan qeeqayetti immoo iyyuu kophaa isheetti haftee jechuudha. Amma akka muka silkii kophaa ishee dhaabattee achiinis. Agartee hin madaqne Oromoon hin madaqne gaafa harka sii rukutan jechuun si jaalatan jechuudha miti. Harka sii rukutan jechuun si amanan jechuudha miti. Harka sii rukutan jechuun si eegan jechuu miti. Harka sii rukutan jechuun bakka si amma achi jechuu miti. Obbolummaa sitti agarsiisan jechuudha miti. It is the way they kill you. It is the way they send you to wherever they send you. So kanaaf mataan dhibameedhanii nama dhabamsiisu hin dhukkubeedhanii nama dhabamsiisu iyyee aadaa qabsoo kana kanaafanan qabsoon kun baduudhuma qaba qe'ee keenyarra. Ilmaan Tuulamaa anasirra taa'ee iyyee isin achi keessatti uummata Oromoo irratti waa gootan yennaan boru hoollee waa iyyitan abbaan barbaade sin balleessu sunuma balleessuudhuma qaba. Baduu qaba qe'ee keenya keessa hin jiru nuti keessa hin jirru. Dantaa Oromoo Tuulamaa maali yoo jedhee natti himaa hin jiru be. Maal godhuuf deemta Oromoo Tuulamaatti? Just tell me. Finfinneen kiyyaa isin natti ni minisa. Harargeen Finfinneen teenya hoo jedhe haa jedhan isaan achi jiru asitti teenya jedhu. Gujiin hoo jedhe Oromoon Tuulamaa garee waa'ee Finfinnee kaafachaa jiru. Finfinnee irraa bu'aa argannu akkamitti arganna natti himiin jechaa jira. Kan they tell me? Barnoota irratti fayyaa irratti by the way iccitiin isinitti himne jira miidiyaa kanatti dubbachuun barbaadu hojjechuun barbaada ofii kootii malee. Ijoolleen Oromoo umrii waggaa 30 gadi jirtu ijoollee shamarranii ijoolleen deessu. Ijoollee deessee fayyaa dhabdimee barbaada kaleen ishii fayyaa qaba. Beektuu kana hin dubbadhuu bee.